كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلقاتي نور الهدى سور قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيم ربي قداتين هر أسنجا ولتدشاني جر بيا فرنجي تنتي جولي دردراسة ديت وجقلا بيتا مني إسان قلم فوق إيدا سنو سقلت مفار رجلا يا سلام سقلت مرة مال قدن كان هون دمالي في لفرا فقاتني أفي واللي جلخنا من الأبنينسا دوبا كم تانجتي قياتك أكما على بهني قلو بربادنتي ومدتن مال مدتن فوق إساني رتبلا وهي مدتي إفان فوق إساني قوتو متدامي إفان رامنان أمو إليفيتر يوخين ليفتين قوتو متدابت سبحان الله دبين همتون نفت دوبا أما كمي من دكان إفان راميرو ديهوتي وان ديبون فكاتو دبين جباننا والمرياتن akkamitti horra akkamitti mana geenya jaanii wal gaafatan hayyee tokko isaan keessaa eega eleveetarii dhaabbate karaa darajaatiin mana haadheenu ammoo akka dadhabbiin nutti hin dhagahamne waan godhuu qabnutu jira ati fooqii 30 duraa hoggaa horru waan nama gammachiisu nuuf himi 30 jidduurratti ammoo ati waan nama gaddisiisu nuuf odeessita 30 dhumaarrattis anaatu waan nama rifachiisu nuuf hima haala kanaa yoo deemne laaftumatti mana geenyaa je mamii takka malee isaan sadanuu yaada kanarratti waliif galan kana malee carraan birootti mul'anne jetta amma deemsa jalqaban isaan sadan keessaa kan duraa osoo waan nama gammachiisu himu fooqii 30 bahan akkasumatti khaanis afaanii fuudhee 30 jidduurratti waan nama gaddisiisu himee turtii yeroo dheertuu booda fooqii 60 bahan magan haa amma 30 xumuraatu hafe 30 dhumaa kana bahuuf isaan keessaa kasadeessoo haasawa nama rifachiisu himuu jalqabe akkuma haasawa eegaleen waan nama rifachiisu ni beeytanii je'ee gaafate hin beeynu siitu nuuf hima ja'aniin wanni nama rifachiisu qulfii manaa makiinaa keessatti irraanfannee jeen Allah dhugumaan qulfii manaa makiinaa keessatti irraanfatanii dila kana ol bahan yaa dadhabbii bilaash jarri maal ja'anii akka waan mudhiin cittee rifatanii akkasumatti ifa ragattaa'an mudannoo akkanaa tanarraa rabbi nu abaraaru aamiin meegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu tole arri guyyaa rabiu isaanii 20 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti Noovembar 14 bara 2022 akka lakkoofsa milaadiyaatti akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo 9 bara 2015 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii guyyaa har'aa qophii haarayaan eegalla. Akkuma sagantaa torbaan dabree keessatti dubbannetti torbaan kanarraa eegalee nashiidaa dhaggeeffattoonni waraabanii ergan istiidiyoo Hikmaa Voice wajjin ta'uudhaan qindeessinee isiniif dhiheessuu eegalla. Qophii haarayatti aansuun dhaddacha jaalalaa isiniif dhiheessina. Itti aansuun yaadaan gama bosonaa isin imalchiifnee qophii tafakkuriin uumama tokko daawwanna. Bosonarraas deebinee tana quba qabduudhaan waan ajaa'ibaa isinitti himna. Quba qabduu booda nagee walitti dhaammannee sagantaa teenya goolabna. Amma suduudumaan gama qophii jalqabaatti ceena. Waltajjii nashiidaa qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee ummataaf raabsina. Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha. Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha. Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha. Waltajjii nashiidaa dubbii xiyya hundaaf ajriina katabii
sanirrannaaf tumsi beeksisa torbaan dabre baasne irratti hundaa'uun namoonni muraasni nashiidaa isaanii nuuf erganii jiran. Nashiidaan arra ittiin eegaluuf deemnu munshidoota sadiin qophooyte. Qopheessitoonni nashiidichaa Anwaar Shettaa, Mubaarak Awwalii fi Abdussamad Ahmad. Mata dureen nashiidaa ammoo ukhuwwaa jetti. Nashiidaa tanarraa muraa gabaabduu isin dhageessifnee nashiidaa guutuu ammoo YouTube irratti maxxansina. Akkuma torbaan dabre dubbanne mushinii nashiidaan isaa baatii tokko keessatti yeroo 50 laalame ispoonsara albama guutuu argata. Kanaafuu YouTube irratti nashiidaa kana laayikii fi sheer godhuun gargaaraa isiniin jenna. Ukuwa nabariche akka ifaadu mere me abadu akka rakadi irambutu badin akka daima onne kulkuluma jiru kon aftolche ala oboluma ukuwa akka jiruun kiyya sintoluunaan hawa ukuwa gaddisarshii rahman siin argachuu hawa talilli qulqulluun bara harrat burqee deebuu namaa kutuuf ka'ee kan dammaqee arguu kana winsiisu immoo milkii biraa nama waliif ta'eef jannatatu jira. Nashiidaan ukhuwwaa jettu gabaabinaan tana fakkaatti. Nashiidaa tana guutuusii YouTube irratti isiniif maxxansina. Amma immoo gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Intala takka masjidatti wal barre. Masjidatti maallaqa sadaqaa tokko natti fiddee achumatti fuula isii argee qalbiin tiyya rifatte. Bareedinni isii waan ajaa'ibaati. Sanirraan hijaaba bareechitee uffattee faaya addunyaa taatee natti mul'atte. Eegasii intala tana faana dhawee eenyummaa isii qoradhe. Abbaan isii imaama masjidaati. Isiinis qura'aana haffazdee qomaa qabdi. Barumsa akkaadaamiitis sadarkaa ol aanaa barachuutti jirti. Kanaafuu intaltee akkanaanan dabriin je'ee isii dubbisuuf tattaaffii godhe. Yoo xiqqaate torbaan tokko hordofee kophaatti argadhe. Itti dhiyaadhee nagahee gaafadhe. Osoon haasawan dheereysin qalbiin tiyya si feetee jirti. Si wajjiin bultii jaaruun fedhaan je'een takka ijaan ifirra mil'attee nalaaltee akka nama humaan dhagahinii ustee kutte. Ajaa'iba. Tanaan maal jettaan fariyaa? Oofimee dubbii ajaa'ibaa himtaa. Garuu maaliif osoo inni dubbisuu akka naman dhagahinii ustee jalaa deemti? Tanaan na dhibee bara. Namni guyyaa takka isii dubbisee hin beekne tokkumaan si fuudha yoo jedheen maal jettiirree? Inumaan intala gaariidha ta'ustee biraa deemte. Silaa intala gaarii ta'uu baattee maal gooti? Yookiin arrabsu malti. Mee barreeffama isaattiin deebi'a. Achi booda anis hordoffii siin dhiifne. Guyyaa hunda faana dhahuu eegale. Garuu carraa walitti nu fidu ni dhabame. Humaa karaa isii ittiin argadhee dubbisu dhabnaan intala saahiba sii takka argee itti ergadhe. Intalti tun itti dhiyaattee dubbifte. Namni kun fuudhaaf si barbaada. Maaliif deebisaa kan nuufii diddee jetteen? An eenyummaa isaatuun beeku akkamittiin naman beeyneef deebisaa kanaa kannaa jetteen. Hayyee amma eenyummaa isaa qorattee hubattee jettee gaafannaan hanga tokko qoradhee jira. Ammaas haala gaariin qorachuu qabaa jetteen. Akkasitti turtii baatii 3 booda karaatti walitti dhufnee dubbise. Daqiiqaa muraasanaaf kan si dubbisuun fedhaan je'een. Haala kanaan itti haasawee deebisaa nama gammachiiftu irraa argadhe. Haala kee qoradhee jira. Nama diin qabu akka taatees hubadhee jira. Duniyaa inshaa Allah dalagannee argan. Hangaan kolleejjii kana xumuruuf baatii 9 qofa naaf obsi. Gaafa kolleejjii xumure manguddoo ergachuu dandeessaa naan jette. Anis gammachuun if wallaalee
itti maramuuf itti utaallaan na jalaa utaaltee achumatti narraa dhaabbadhu san gaafa nikaa godhanneef kaayedhuu naan jette. Akkana intalti dubbiin galteef qaamni sii qaaliidha. Abbaan fedhe harkaan tuquu hin danda'u. Maasha Allah. Innillee gammachumaan dagame malee waa dilas nama hamaan fakkaatu. Ta'ullee of to'achuu danda'uu qaba itti fufme. Gammachuun tiyyata duraa daran taate. Sababaa gammachuu daangaa dabarteetiif waan rabbiin hin hayyamnetti if darbuu kiyyaaf ifitti qaanfadhee dhiifama naaf godhi. Gammachuutu if na dagachiiseen je'een telefoona sii irraa fuudhee adda yaane. Eegaa haala kanaan ahadii waliif seenne baatii afuraffaa keessa jirra. Yeroo hedduu telefoonaa wal dubbisna. Yeroon ani telefoona dha'uuf hunda daqiiquma waa xiqqoo na dubbistee nageetti naan jetti. Ani immoo osoo naaf tolee sa'aa dheeraa wajjin haasa'uu fedha. Amma dubbiin jabduun gama keessan na fidde as bira jirti. Dhihoo tana sababaa ani hin beekne tokkoof intalti tun natti mufatte. Yeroo hedduu itti deddeebi'ee telefoona narraa kaasuu didde. Isiin telefoona kaasuu dinnaan karaara dhaabbadhee eege. Isiinis gama kolleejii deemuuf osoo deemtuu wal afaan dhufne. Maaluma si godhe yaa aaddeetiyya. Maalumaan si balleeyse. Maaliif telefoonan kaafneen je'een. Isiin caluma jetti. Hin dubbattuusa? Yoon badii qabaadhe kana balleeysite ji'i naaf himiin je'een. Ammaas cal. Dubbuma maaltu na qabate. Akkumaan ta'uun dhabe. Hoggaan maqaasii yaamunuma awwaatti. Maal taate hoggaan ja'uun humaa takkaillee taanii naan jetti. Duba maaliif natti jijjiiramte jennaanis hin jijjiiramnee naan jette. Xiqqo turtee sa'aan barnootaa natti gahee jettee na biraa kutte. Dhaaphumee je'ee harkaan qabuuf itti hiixannaan akka qeeransa dallaneetti fuula guurtee kabajaa kee eegi naan jettee kutte. Tanaatu harkaana qaba. Waanumaan ta'uu wallaale. Yeroo garii iyyi na godha. Gaafa garii ammoo hedduu dallanee mana isaanii dhaqee dirqiin dubbisuu qalbiin na feeti. Mee akkamiin godhuu qaba? Haala kamiiniin intala tana araarfadha. Dhiifamaas gaafachuuf badumatii yaa hin beeyne. Mee furmaataan na dhaqqabaa. Galatooma. Hayyee Fariyaa maal jettaan? Simbaanaa wara. Hin dubbattu? Fariyaa? Maal hin dubbattu? Ajaa'iba rabbiiti. Sa maal taate? Homa. Dubbadhu gaa? Dhiiroo maali dubbiin akkanaa? Abul Kheer. Intalti dubbachuu didde akkam goona? Teetunis dubbii biraati. Kunoo intalti yoo nama jalaa dubbachuu didde waan akkanaattu nama dhagahama. Hedduu nama dallansiisa. Hubattee ammayyannoo isaa? Hubadhe. Duba tanaaf dubbachuu didde? Dhageeffattoonnis miira iyyataan kun keessa jiru haala gaariin akka hubatan fedheeti. Waan gaariidha. Akka hundattuu iyyataa kanaan maal jettame? Dhiirri hedduu amala dubartootaa kana hubachuu dadhabee bultii ofii diiga. Dubartiin beeytaa akka dhiiraatii miti. Mee akkam jette? Hormooniin dubartii waanuma xiqqoon jijjiirama. Yeroo heediin itti dhufu jijjiirama hormooniitu amala dubartii jijjiira. Yeroo ulfaates jijjiirama hormooniitu jira. Walumaa galatti amalli dubartootaa jijjiirama hormooniitiin salphamatti jijjiirama. Osoo jennuu ati fayyaa baratte mokkam? Ogummaa fayyaatiin eebbifame. Garuu amma ogummaa san irratti hojjetaa hin jiru. Tole kun waan gaariidha. Gama ogummaa fayyaatiin barumsa hedduun of qooduuf deemta jechuudha gaa. Inshaallah hanga rabbiin naa laaffisee waan danda'u numa godha. Gama iyyannootti yoo deebine iyyannoo isaa irratti yaada kennuun duratti intala tana dinqisiifachuu fedha. Intalti akkanaa intala du'aayii haadhaa fi abbaa haala gaariin argatte. Intala kabajaa ofii eeggatu ta'uu isii iyyataan kun haala gaariin nu hubachiise. Maasha Allah. Dhalaan kabajaa fi eedu hoggayyuu qaalii taatee jiraatti. Abbaan fedhe itti dhihaatee harkaan isee tuquu hin danda'u. Ammaas rabbiin kabajaa tana dachaan isiif haa dabalu. Akkasi walumaa galatti waan hamtuu wahii isarratti argitee yookiin namarraa dhageessee jirti ta'a. Waa malee akkanumatti lafaa kaatee amala hin jijjiirattu. Ammoo dubartoonni hedduu amala akkanaa numa qaban. Dhiirri heddummoo waan kana hubatu. Dubartoonni yoo dallanan callisanii kophaa ofii hulaa cufatanii booyan. Hulaa cuftanii kophaa booyuun bu'aa maal qaba duba? Tan isin hubattan dubartoota qofatu beeka. Namni maaliif imimmaan buusa beektaa? Wanni imimmaan buusaniif waa hedduudha. Gaddaa fi gammachuufis namni ni booya. Akkasi gabaabinaan imimmaan mallattoo humna dhabuuti. Yoo namni humna qabu tokko booksiin si dhahe hedduu dallanta. Garuu humna isa ofirraa dhooftuun hin qabdu. Carraan ati qabdu imimmaan dhangalaasuu qofa. Yeroo gammachuutis gammachuun kee humnaa ol sitti tahee humna gammachuu san ittiin to'attu dhabdee imimmaan sirraa yaa'a. Kanaaf dubartoonni hedduu yoo mufatan callisuu filatan. Namarraa fagaatanii hulaa cufatanii booyan. Yoo san xiqqoo waa turraa gala. Tana iccitii dubartootaa baasutti jirta. Dubartoonni gariin sitti mufatuun oolan. Dhiifama naa godhaa san taatu. Garuu tun dhugaa jirtu. Hayyee iyyataa kanaan maal godhi jettaamme? Guyyaa muraasa haa kennuuf. Jidduun telefoona itti bilbilee haa yaalu. Yoo aariin irraa galte isiinuu ni kaasti. Yoo san badiin tiyya maali jedhee haa gaafatu. Yoo badiin tee tana jetteen dhiifama gaafatee haa araarfatu jetta.
nuti hanganuma jenna waan hafti gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannootti aantu dhiheessi. Tole. Iyyannoo dhaddacha jaalalaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Amata furdura biyyatti bultii jaare. Alhamdulillah nama gaarii rabbiin naaf hire. Eega ilma tokko argannee booda jiruun nutti ulfaannaan ani biyya Arabaa deemee dalagadhaanaa hayyami jedhee gaafadhe. Innis hayyee deemi rabbi si haa milkeessu jedhee na geggeesse. Ilma kiyya haadha tiyya biratti dhiisee gara biyya Arabaa imale. Asirraa haadha tiyyaa fi jaarsa kiyyas gargaara. Jaarsi kiyya yeroo hundaa haadha tiyya bira dhaqaa ilma isaa to'ata. Waan barbaachisu hunda guutee fi haala gaariin tajaajilu jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rakkoon jabduun jaarsi kiyya qabu maatii ofii hin jaalatu. Bakka takkas hin kennuuf. Sababni ammoo isaa ijoollummaa irra jiru haadhaa fi abbaan isaa wal dhabanii adda yaa'an. Eegas haati isaa nama birootti heerumte. Sababa kanaaf inni haala hamaa keessatti guddate. Haati isaa bakka guddaas hin qabduuf. Abbaan garuu ilma hangafaa waan ta'eef hedduu jaalata. Inni garuu abbaafis bakka guddaa hin qabu. Walumaa galatti ijoollummaan jaalala maatii argatee hin guddanne. Waan kana dhiisi haadhaa fi abbaan kee waan fedhanis tahan haadhumaa fi abbaa keeti. Nama tokkoonis hin jijjiiraman jedhee gorsee dadhabe. Ummaan tiyyas yeroo hedduu gorsitee dadhabde. Inumaa yeroo garii mallaqa isatti ergee abbaa keetii kenni yoo jedhuun inni didee of biratti hambisee ofii itti fayyadama. Wanti kun yaaddoo guddaa natti ta'e. Haadhaa fi abbaan isaa osoo lubbuun jiran irraa fagaachuun isaa kun sirrii natti hin fakkaatu. Mee maal godhuu qaba? Isa dho'isee haadhaa fi abbaa isaa gargaaruun hoo akkamitti ilaalama? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan? Ani gaa akka ati cal jette sanitti callisuun naaf hin taatu numaan dubbadhagaa. Dubbadhu yaada irratti kenni. Dhugaadha. Haadhaa fi abbaan wal dhabanii adda yaa'uun daa'imman irratti dhiibbaa guddaa qaba. Daa'imman haala kana keessatti guddatan hedduu miidhaman. Hamileetu isaan caba. Dubbii dhugaati. Osoo dandahame haadhaa fi abbaan wal dhabanii adda yaa'uu miti ilmaan durattuu jechuma hamaahuu waliin jechuun barbaachisu. Yeroo ilmaan jiranitti qoflanii taphatuu malee fuula hamaa ilmaanitti mul'isuun gaarii miti. Jireenya isaanii kan boruu balleessa. Tunis dubbii haqaati. Ilmaan haadhaa fi abbaa ofii akka fakkeenyaatti ilaallataa guddatan. Yoo isaan irraa hamtu argan ijoolleenis hammeenyuma san fudhatanii guddatan. Akkasi. Abbaa warraa iyyattuu tanaatis rakkinuma kanaan mudatee fakkaata. Wanni inni godhutti jiru dogongora ta'us badiin ta'eeti jennee itti murteessuun hedduu ulfaata. Obboleessi keenya kun gorfamuu qaba. Suuta malaan gorsanii akka haadhaa abbaa ifiitti dhihaatee isaan tajaajilu godhutu barbaachisa malee badii itti muranii abaaruun furmaatan ta'u. Waan gama gorsaa abbaa murtiitiif dhiisna. Nuti asumarratti gabaabsina. Iyyannoo dabaltu qabda? Iyyannoo iccitii takkaan harkaa qaba. San akkasumatti gama abbaa murtii dabarsina. Anis iyyannoo iccitii takka harkaa qaba. Lameen walitti qabnee gama abbaa murtii dabarsina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffannettanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Hubadhaa namoota appilikeeshina Nuural Hudaa telefoona irratti qabantu dursa argata. Namoonni appilikeeshina hin qabne ammoo YouTube irratti Nuural Hudaa subscribe godhaa hordofaa. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiyeessuu jirru irraa gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أردفتو تميديا نور الهدى أيام ربي قداتين كوبي تفكر تن مالي غرغرا كيسة داو ونم كبادم إسن اتدي بهجرم ملكي نياردم غرق آما بشاني تيم كنافم بشان جلالين نيم قداتكم وجين داو ونم مكان هردا ولين إلالوم همپ باك ويل جرمم ويل مالي غرغدوم دجي تنرجران كيسم إسا صدر كادرا رتم أرغمورم أتو مليم سنين هندم قدين والفقاتان كبانيم إني هردم وجين إلالو كان همپ باك ويل جرمم سنيوان ويل كيسم قدين قاماتين صدر كاجافار رتي أرغمم ممني قدانو كن qaama isam akka fedhetti ajajuu danda'am sababa kanaafis bishaana keessam ol utaalam agarsiisa garagaraa mul'isuu danda'am akkasumas uumama sagalee guddaa qabaachuudhaan beekamuudhaan anis waa'ee uumama kanaa waan rabbiin naaf laaffise walitti kurfeeffadhe isiniif qoodam aga xumuraatti nafaana turan affeerraa kiyyam.
baakweel qurxummii guddaara dheerinni isaa meetira 18 ni ta'a gabaabumatti konkolaataa awutoobisii ni caala jechuudha ulfaatinni uumama kana kiloogiraama 36 ni caala kana jechuun immoo midhaan kuntaala 360 ol jechuudha subhaanallah uumamni kun hangana gahullee uumama qurxummii blue whale jedhamu hin gahu uumamni blue whale jedhamu uumama kana dachaaraan caala humpback whale dagalee lamaanii wantoota akka koolaa kan filippars jedhaman lama qaba isaanillee meetira 5 caala dheeratu eegeen isaa kan duubaatis meetira 5.5 ta'a akkuma sanyiiwwan whale kanneen birootti guddina qaamaatiin dhaltuun kormaani caalti humpback whale mataa guddaa fi bal'aa qaba mataa gubbaa wantoota i'iitaan hedduu qaba wantoonni i'iitaan kunniin hundi yoo xiqqaate rifeensa tokko qabani hanga ammaatti faayidaan rifeensa kanneen maal akka ta'e qorattoonni biran geenye tilmaamni haga ammaatti jiru garuu motion detectors yookiin ammoo wantoota sosochii fageenya irra jiru adda baafatan ta'uu malu kan jirudha uumamni kun gama gubbaatiin bifa gurraacha kan qabuu fi gama jalaatiin bifa adii kan qabu yoo ta'u akka lafa qotameetti wantoonni bo'oo fakkaatan hedduun haga laphee isaatti dheeratanii mul'atu duyda gubbaa koola xiqqaa tokko qaba bifaa fi bocni koola xiqqaa kana sanyiiwwan humpback whale hundarratti garaagarummaa qaba akkuma ashaaraa qubaa ilma namaa kan hundaatu adda koolli kun qorattoonni akka karaa salphaan uumama kana qoratan gargaaree jira humpback whale guutuu addunyaa keessatti argama haa ta'u malee haala qilleensaaf yeroo irratti hundaa'e iddoo itti heddummaatu qaba jireenyaaf qilleensa ho'a qabu filatanii kanaaf jecha gara qabbanaa irra godaanaa jireenya isaanii itti fufsiisu haa ta'u malee haalli kun soorata irrattis ni hundaa'a hedduminaan soorata bakka qabbanaa'utti waan argataniif irra deddeebiidhaan gara iddoo qabbanaawaa imalu garuu bakka jiran san sooranni gahaan jiraannaan achuma turu gama biraatiin yeroo wal hormaata yeroo hunda ho'a fedhanii kanaaf gara bishaan ho'a qabuu baqatanii sanyiileen naannoo biyyoota arabaa jiran garuu waggaa guutuu achuma turanii akka waliigalaatti uumamni kun uumama kophaa jiraachuu filatuura garuu yeroo tokko garee miseensota lakkoofsaan xiqqoo ta'anii ijaareen waliin ni mul'ata gareen kun yeroo dheeraaf hin turu akkasumas dhaabbataa miti guyya guyyaan garee haarawa uumaa jiraatanii haalli gareen tokko yeroo dheeraaf ittiin turus ni jira haa ta'u malee amalli kun amala baratamaa miti bakka lakkoofsi xiqqaa ta'ee fi adamuudhaaf gargaarsa barbaachisutti gareen tokko yeroo dheeraaf turuu danda'a saniin alam uumamni kun uumama kophaa jiraachuu filatuura humpback whale sanyiiwwan whale biroo irraa wanti ittiin adda ta'u weedduu isaati sagalee sanyiiwwan whale hunda caalu qaba weedduun whale kun fageenya dheeraa irraallee ni dhagahama whale tokko weeddisuu jalqabnaan osoo addaan hin kutin daqiiqaa 20 weeddisa san booda xiqqoo hafuura fudhatee itti deebi'a weedduun kun yeroo hunda kormaadhaan taasifama kaayyoon weedduu kana maal akka ta'e ifa ta'uu baatus wal hormaata waliin wal qabachuu akka danda'u tilmaamamee jira humpback whale uumama godaansa jaalatuudha yeroo godaansaatti suuta jedhee deema yeroo kanatti whale biroo waliin wal barataa boqonnaa fudhataa imala yeroo gara naannoo ho'aa godaananitti wal qunnamtii wal hormaataatis ni raawwatu akkuma isinii himi soorataaf naannoo qabbanaawaa filatanii humpback whale sanyiiwwan qurxummii garagaraa adamsuudhaan soorata humpback whale tokko guyyatti soorata kiloogiraama 1,000 ta'u soorata kun immoo midhaan kuntaala 10 jechuudha humpback whale warra baleen whale jedhaman keessatti ramadama akkuma amma dura isinii himi baleen whale jechuun uumamaalee ilkaan hin qabne kan bakka ilkaanii wantoota baleen jedhamu qaban jechuudha baleen jechuun qaama akka ilkaanii jiru yoo ta'u cicciruudhaaf yookiin alanfachuudhaaf hin oolu uumamni kun erga baleen jedhamu kan haga 400 ta'an afaan keessaa qaba
afaan isaa haalaan addaan banim qurxummii wanti xiqqoo hedduufi bishaanillee waliin afaan keessa kaayata gara kokkee isaatiin qalqalloo akkaan bal'atuu danda'u qaba yeroo qurxummii fi bishaan afaanitti guuratus bakki kun dhifamee bal'ata sanbooda wantoota baleen jiraman san akka gingilchaatti fayyadamuun bishaan alatti yaasa qurxummiileen dhimbiibamanii hafan ammoo ni liqimsa haala kanaan soorata isaa itti fufa. Walormaata irratti kormaawwan hampabaakweel haalaan wallolu abbaa injifatitum mirga dhaltuu dhuunfachuu argata kormaan tokkos dhaltuu hedduu waliin walormaata raawwachuu danda'a akkuma isinii himim hormaataaf gara naannoo OA imalu rimayni dhaltuu ji'oota 12 waan turuuf waggattim yeroo deebi'ee OU naannoo OAatti deebi'anii ilmoo dhalu ilmoon gaafa dhalattum haga meetira 4.5 dheeratti akkasumas kiloogiraama 1,000 ulfaatti waggaa tokkoof aanan haadhaa dhugaa guddatti guyyaa tokkotti aanan litira 600 ta'uu dhoydi ilmooleen aga gaafa waggaa 10 guutanitti guddina qaamaa hin dhaabani waggaa waggaan dachaan dabalaa guddatu hayyama rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 50 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffade kanuma hanga torban uumama biroo qabadde isinitti deebi'utti asumaan nagaa isinitti dhaammadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت الدب بقتشيسوف qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Ilmi namaa amala garaagaraa qaba. Gariin waanuma xiqqoof dallan. Gariin obsa jabaa qaba. Namni gariin wal jaalatee waliin jiraata. Gariin ammoo argaa walii jibbee walirraa baqata. Kan hammeenya qabu ammoo harka walitti laatee balaa walitti fida. Sababa kanaaf jecha yakkoonni garagaraa raawwataman. Yakki namni alaa faayidaa dhuunfaa guuttachuuf jecha dalagu akkuma jirutti tahee yakki maatii jidduutti raawwatamu garuu yeroo hedduu nama rifachiisa. Quba qabduu teenya irraatiin yakkoota maatii jidduutti raawwataman muraasa isiniif dhiheessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Haadhaa fi ilmi akka waliin argine dhorkaman. Manni murtii Ingilaand tokko dubartii umrii 54 tan taate Tiinaa Liin ilmasii kan umrii 31 Jeemii Paawar ja'amu waliin waggoota 2 akka waliin garre akka waliin dubbifne karaa tokkorra akka waliin hin deemnee fi mana tokko keessa akka waliin hin jiraanne itti murteeffame. Murtiin kunis hanga Septeembar 2024 kan turu hoggaa ta'u yeroo tanatti haati ilma kiyya jettee itti dhaquu hin dandeessu. Ilmis haadha tiyyaa laala je'ee isii dubbisuu hin danda'u. Waggoota lamaan kanneen haala itti dabarsan irratti hundaa'ee murtiin kun irra deebiidhaan laalama. Haa ta'u malee waggoota lamaan kana osoo hin fixin akka tasaa yoo walitti dhufan hidhaatti akka darbaman itti himamee jira. Namoonni lamaan kunniin irra deddeebiidhaan wal loluudhaan beekaman arraba hamaa wal arrabsan ifii isaaniitii walitti dhaadatan ollaa jeeqanii hirriba dhorkan akkasumas yeroo hin barbaachifnetti poolisitti bilbilanii wal himatan. Miidhaa xiqqoof jecha ogeeyyoota fayyaa kutaa balaa tasaa keessa hojjetan yaamanii hiraarsan kanuma hordofuudhaan poolisiin murtii tana dabarsuudhaaf dirqame. Gurbaan obboleessa ofii nagalatoonfatuu didee jedhee ajjeese. Yakki ajjechaa bara 2003 Niwuzilaandi keessatti mudate addunyaa hunda rifachiisee ture. Yeroo sanitti dargaggeessa umurii 36 kan ture namni Fergaas jedhamu obboleessa isaa kan umuriin isaa 33 kan Kireeg jedhamu qottoo mukaan muraniin fuulaa fi morma cafaquun ajjeese. Kireeg abbaa ijoollee 3 yoo ta'u haadha warraa isaatiin wal hiiknaan haadhaa fi obboleessa isaa Fergaas biratti galee jireenya itti fufe. Fergaas guyyaa tokko irbaata maatii hundaaf hojjetee nyaachise. Obboleessa isaa Kireeg dabalatee namni mana san keessa jiru hundi soorata san sooratee hunduu gara hirriba isaa imale. Fergaas garuu obboleessa isaa Kireegitti hedduu mufate. Mana kiyya dhufee isa nyaachisee akkamitti nagalatoonfatuu dhabe jechuun hedduu dallane.
Hanga kirigrafu eegee qottoo mukaan muran yookiin gasoo fudhatee gara bakka ciisichaa imaluun obboleessa isaa gara jabinaan cafaqee ajjeese. Haati jaraa eentu halkanii muka cabsa jettee wayita hirribaa kaatu feergaas haadhatti dhufee waan dalageetti hime. Obboleessa kiyya ajjeese jedhee suukannii takka malee dubbate. Xiqqoo booda dubbiin poolisa dhaqqabdee poolisoonni gugataa dhufan. Namticha obboleessa ofii ajjeese harka walitti hidhanii buufata poolisaa geessan. Achittis waan dalage osoo irraa hanqisiin hime. Waan akka malee na aarseef ajjeese. Ajjeesuu kiyyatti gammachuun qabu. Garuu godhee jira jechuun dubbate. Badii isaa kanaafis feergaas hidhaa umrii guutuutu itti murame. Obboleeyyan paaswoordii intarneetiif jecha wal ajjeesan. Saffisni intarneetaa namoota hedduu wantoota aarsu keessaa isa ijoodha. Keessattuu intarneeta namni hedduun fayyadamu saffisni isaanii hir'ata. Dhimmuma intarneetaa kanaan wal qabatee bara 2018tti yakkisuu kanna isaan tokko raawwatamee addunyaa rifachiise. Yeroo sanitti dargaggeessa umrii 16 kan ture Keevin koompiyuutaraan geema taphachuu barbaade. Taphni kun ammoo saffisa intarneetaa jabaa barbaada. Kanaaf jecha waayifaayi mana keessatti fayyadamaa turan paaswoordii isaa jijjiire. Yeroo tanatti haati isaa maaf paaswoordii jijjiirte jechuun ilma seetiin loluu jalqabde. Lolli isaan lamaan jidduutti deemaa jiru oowwinaan obboleettiin isaa tan hangafaa Alexas haadharra gortee obboleessaan loluu jalqabde. Eegasii obboleeyyan lamaan harkaan wal qabatanii wal gangalchan. San booda obboleessi gubbaa aanee obboleettii hudhee qabe. Yeroo tanatti haati gara poolisaa bilbiluun dirmachuu poolisaa eegaa turte. Poolisiin dirmatee hoggaa mana gahu daqiiqaa 10f Keevin obboleettii isaa akkuma hudhee ukkaamsetti jira. Tahullee lubbuun keessaan baane. Poolisiin gurbaa mucayyoorraa eega ka'aseen booda isii gara mana haakimaa geessan. Haa ta'u malee hedduu miidhamtee waan turteef akkuma mana haakimaa geessaniin duute. Mucaanis yakka ajjeechaatiin himatamee hidhaan umrii guutuu itti murteeffame. Tana quba qabdu. Takka lama jennee qophiilee arraaf qindeeffanne hunda isin biraan geenye jirra. Gama keessummeessuutiin obboleettii teenya Fariyaa Aadamii fi ana Usmaan Abdulaxiifiitu isin waliin ture. Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Qophii tafakkur ammoo Abduu Naasir Tufaattu nuuf dhiheesse. Waan nu hordofaa turtaniif hundi keessanuu fayyaadaha hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة